Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad mariidhaan yookaan humna waraanaan buufata doonii argachuuf akka karoora qaban ibsani. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaa buufata doonii murteessaa biyyattiif ta'u hordofuu isaatiin dhagaa tokko illee osoo hin garagalchine akka hin dhiibne labsaniiru. Kaayyoo tarsiimoo kanaa galmaan ga'uuf marii kennuu fi fudhachuu humna fayyadamuu illee dabalatee filannoowwan hundi minjaala irra akka jiru Ministeerri Muummee ibsaniiru. Kanas kan jedhan Abiyyi Ahimad kamisa darbe walgahii investorotaa fi daldaltootaaf haasawaa taasisanii yoo ta'u, Itoophiyaan buufata doonii mataa ishee qabaachuun barbaachisaa ta'uu cimsanii kan ibsan yoo ta'u, buufata doonii biyyoota ollaa irratti hirkatanii jiraachuun wal qabatee baasii garmalee fi itti fufiinsa hin qabne kaasuu ibsaniiru. Tarkaanfiin gara buufata doonii walaba ta'eetti fudhatame kun hirkattummaa Itoophiyaan karra daldalaa alaa irratti qabdu hir'isuuf kan akeekedha jedhan. Mul'ata kana dhugoomsuuf mootummaan Itoophiyaa daandii gara buufata doonii tokkotti geessu mirkaneessuuf abdii jedhu qabachuun kaayyoowwan naannoo ijoo ta'an jechuunis Eertiraa, Jibuutii fi Somaalilaand waliin marii jalqabuu kaasaniiru. Yaadni addaa Eertiraaf dhiyaateera kan jedhan ministeerichi daandii qilleensa Itoophiyaa beekamaa ta'e keessaa qooda ajaa'ibaa Eertiraan parsantii 30 akka daldala buufata doonii hawwataa ta'e kennuudhaan fudhattuuf dhiyeessuu isaanii kaasanii jiru. Nageenyi daandii filatamaa ta'e osoo jiru muummee ministeeraa Abiyyi humna qacaruun akka safartuu dhumaatti akka ilaalamu mirkaneessaniiru. Buufata doonii karaa nagaa argachuu barbaanna, garuu yoo milkoofne humna fayyadamnaa jechuun shakkii tokko malee dubbatan. Ibsi murteessaa kun kan ba'e yeroo Itoophiyaan wallabdee daangaa yeroo dheeraaf Eertiraa waliin qabdu hiikuuf hawaasa addunyaa irraa dhiibbaan hammaataa jirutti. Saboonni lamaan bara 1998 hanga 2000tti wallabdee cimaa keessa seenuun daangaa cufamee fi dhimmoonni falmisiisaa ta'an osoo hin furamne hafaniiru. Ministeerri Muummee buufata doonii tokko mirkaneessuuf kutannoon isaanii wallabdee fi balaawwan mudachuu danda'an kan of keessaa qabu yoo ta'e illee qormaata walxaxaa kana mata mataatti furuuf mootummaan Itoophiyaa kutannoo qabaachuu dubbataniiru. Itoophiyaan baay'ina uummataa miliyoona 120 ol ta'uun saffisaan guddachaa kan jirtu yoo ta'u, biyyattiin guddina dinagdee galmeessaa jirti kan jedhu gabaasa mootummaa yoo ta'u, faallaa isaa uummanni biyyattii sababa waraana keessaaf alaan ishee mudateef dinagdee hanga midhaan nyaataa of dadhabuutti gadi bu'aa jiraachuu dhaabbileen mirga namoomaatii fi mormitoonni ibsaa jiru. Kanas ta'e sana walitti dhufeenyi buufata doonii kallattiin jiraachuu dhabuun guddina dinagdee ishee dabalataaf gufuu sodaachisaa ta'ee mul'ateera. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan meeshaalee biyyaa galchuu fi gara alaatti erguuf buufata doonii Jibuutii fi Somaalilaand irratti baay'ee hirkattee jirti. Haa ta'u malee buufatawwan doonii kunneen gatii guddaa kan qaban yoo ta'u, yeroo baay'ee dhimma dhiphinaatiin kan rakkatan ta'uu kaasanii ga'umsa dinagdee Itoophiyaa balaadhaaf saaxilullee dubbataniiru. Sabni kun buufata doonii mataa isaa mirkaneessuuf dhiibbaa murteessaa ta'eef yeroo of qopheessu addunyaan ulfaatina tattaaffii kanaa fi haala dinagdee Itoophiyaa gara fuula duraa irratti dhiibbaa inni qabu hubattee itti dhiyeenyaan ilaalaa jirti. Wallabdeen daangaa bara dheeraa Eertiraa waliin ture gufuu ta'ee itti fufee jira. Kunis daandii waliigaltee murtaa'aa ta'e walxaxaa taasiseera.